tokkotti funaananii fidaniitu bakka tokkorra kaa'u. Akkuma inni sila waa'ee Wallaggaa fi iddoo biraa irratti akka inni kaase ani yeroo tokko gara Wallaggaa kana dhageetan ture. Gaafa naquu waan arge aanaa tokko keessatti kaabinee aanaa sanaa keessa namni dhalataa Wallaggaa namni tokko keessa jiru. Namni tokko iddoo biraati Oromoo akkuma inni sila dubbate warra hamtu opiidiyoo hamtu funaananii dhaqanii achirra kaa'an. Warra nama saamtu warra garaa nama laaf warra akkanaa jechuudha. Achi garagalanii moo uummataan maal jedhu nu maal goone ijoollee iddoo kanaatti dhufantu sin fixe isaantu sin saame isaan takkana jedhan akka kanatti uummata kana gidduu jibba buusuudhaaf yaalu. Ammallee kanuma godhu tooftaa'uun ittuma fufa gara fuulduraatti illee amma magaalaa kana keessa bakka tokko funaananii fidanii isaan maal jedhu nama saniin nama wajjiniin hojjechuu barbaadu fidiitii wajjiniin hojjedhu jedhuun nama ganda isaatii eessuma isaa durii isaa maal isaa barbaadee fideetu of bira kaawwata. Achi garagalanii immoo waan inni hojjechaa jiru wal funaanaa jiranii maaloodha jedhu. Kanaaf waa'ee qoodinsaa kana tooftaa isaan ittiin deeman tokko inni guddaan kanadha. Inni lammaffaan immoo feesbuukii isaanii kana ilaalaa. Feesbuukii yoo ilaaltan bakka tokko fakkaatanii musliima fakkaatanii kiristaana abaaru. Kiristaana fakkaatanii musliima irratti duulu. Arsii fakkaatanii Wallagga irratti duulu. Wallagga fakkaatanii Shawaa irratti duulu. Maal akka kana fakkeessu. Yoo teessanii yoo ilaaltan garuu akka sana miti. Warri barreessu warri maqaa sanaan barreessu isaan miti. Yeroo tokko tokko abashoota illee ta'uu danda'u. Oromoo iyyuu miti. Abashoota fa'aa ta'uu danda'u. Kanaaf feesbuukis wayita ilaaltan eenyus yoo abaare gandummaa irratti waan hundaa'e sanyii irratti waan hundaa'e yookaanis immoo amantii irratti waan hundaa'e kana yeroo ilaaltan akkuma nama arganii bira darbuun illee gaariidha. Deebii kennuu fi dhiisuun illee gaariidha. Haala isaan ittiin nama qoqqoodan keessaatii inni tokko inni guddaan kana waan ta'eef kana irratti dammaquun gaariidha. Amma immoo inni isaan nama hidhaa jiran kun akka malee nama hidhaa yeroo argitaniittu. Tokkoffaa akkuma inni sila dubbate hidhaan sodaannu nuti. Hidhaan maal nama godha? Hin hidhamnee hin baane namni kana keessa walakkaan keessan hidhamtaniittu am sure. Hunuma baatan homaan taane. Hidhaani yeroo darbe isaan ittiin sodaachifna ittiin cabsina jedhanii Oromoo bakka hundumaa jiru walitti funaananii leenjii nuu kennan Maakalawitti Qilintootti Qaallittiitti leenjii nuu kennaa turan. Namni wal hin beekne wal bari'achitti muuxannoo walirraa argate jabina walirraa argate. Cichoomina walirraa horate iddoo sanatti qabsoo finiinse iddoo sana taa'e. Kanaaf waa'ee hidhaa hin sodaatina. Maaliif nama hidhoo jettan immoo hinnaaniiru amma hinnaan engada Arsii deemnee Baalee deemnee hinnaan gaafa galaana sana gaafa laalanii banneerra jedhaniitu amma olii gadi fiigaa jiru. Asitti siriira achitti siriira deeggarsa maal godha amma deeggarsi maal isaanii godha yeroo kana yoo dhugaasaa dubbanneef muummicha ministeera deeggaraan needhanii haga caamsaattoo ati nu bulchii nu qajeelchii akka feete nu godhi jennee kennineerraa fi deeggarsa maal barbaachisa amma kun deeggarsa kuni naasuurraa kan ka'edha maal goonu jedhanii raafamuurraa waan ka'edha. Kanaaf akka kanaatti ilaaluun barbaachisaadha. Amma bakka tokko deemneetu uummanni siltee uffata nutti uwwise argitaniitu Facebook irratti natti fakkaata miidiyaa irratti argitaniitu amma fiigicha siltee dhaqanne hin gadda maal jechuudha amma kuni sodaadha naasuudha maaliif kanatti wannoo ta'uun barbaachisu akka kanaatti ilaallee amma inni isaan kun hin ta'a kun hin ta'u kun sana sun sana inni isaan jedhanii akka kanaatti ilaalaa mee hafiigani hawwajani wannoo isaanii kanas isa nama hidhan isa nama rukutan kanas raawwatan kaleessa iddoo tokkotti nama galma nu wayyamee nama maal nu godhe har'a rasaasa rukutu iddoo tokkotti naasuudha kun sodaadha kun rakkoo jiru agarsiisa. Kanaaf isaan sichi nama baay'ee yoo rukutu tokko tokko keessan rukutamuu yoo rukutamtanis jeequmsa sanatti hin seenina. Isa Jawaar dhumarratti jedhe san jeequmsatti hin seenina. Akka nuyi jeequmsatti seennu barbaadu. Jeequmsatti seennee ummatoota naannoo keenya jiru wajjin wal dhabnee aariidhaan kaanee rukunnee nama jeefnee maal goonee waa balleessinee waa cabsinee kun Oromoon nama fixe. Kun Oromoon biyya bulchuu hin danda'u hin jenne Oromoon gara jabeessa hin jenne Oromoon aramanee dachaan turre nuyi kunooti kaalaalaa isa jechuu barbaadu isaan nuyi naman tuqu. Mirga keenya immoo funyaan isaanii qabnee keessaa fudhanna. Mirga keenya nama tokkoof hin kennu.
Kanaaf ammallee taanaan naasuu kana akka inni jiru hubadhaa. Isa waa'ee poolisii Oromiyaa inni dubbate ammas jabeessee kaasuun barbaada. Poolisoota kana poolisoonni kun eessaa dhufan? Ilmaan eewuuti masaan. Ilmaan abbaa aangawaa tokko keessa jira. Warri aangoo qabu warri maallaqa qabu ko ijoollee isaanii eessatti erganii barsiifachaa jiru. Biyya keessa jiran poolisii ta'uu dhiisaate. Ilmaan qotee bulaate poolisoonni kun. Rakkattoota poolisoonni kun. Ilmaan hiyyeeyyiiti poolisoonni kun. Nuyi obboleessa isaaniif falmaa jirra. Nuyi abbaa isaaniif falmaa jirra. Maatii isaaniif falmaa jirra. Nuyi isaaniif falmaa jirra. Yoo kana wal dhaalanii yookaan buddeenaaf jedhanii ittiin buluuf jedhanii ittiin guyyaa tokko lama buluuf jedhanii yoo isaan ajajamanii waan biraa yoo isaan hojjetanii isaan irratti lakkaa'ina. Obbolaa keessaniidha. Yeroo argitanitti dubbisaa. Akkam jirta? Akkam hojiin? Maal si gargaaru? Jedhaa poolisiidhaan. Wal gargaara wal bira dhaabbadhaa. Ilmaan hiyyeessaatiisin. Saba waan tokkoof dhaabbanne kaayyoo tokkoof dhaabbanne. Kan isaan gararraa taa'ee ol taa'ee kan ergatu kan biraatu jira. Kan qajeelfama itti kennu jira. Inni kun ajajamee hojjechaa jira. Buddeen isaatiif hojjechaa jira tariiti. Kanaaf poolisoota kana akka kanatti hubadhaa. Hin lolinaa wajjin hin atakaaraa keessa hin seeninaa. Hamma dandeessanitti deebisaa firoonfadhaa. Firoonfadhaa. Eenyuun iyyuu firoonfadhaa. Qabsoo keenyatti hamma danda'ametti fira horaa fi malee diina ittiin horinaa. Saba biraa keessaas haa ta'u saba keenyaas haa ta'u abbootii qabeenyaas haa ta'an abbootii qabeenyaa keenya yeroo laallu amma eessa jiru isaan? Abbootiin qabeenyaa mootummaa irraa siquu hin danda'an. Mootummaa irraa fagaachuu hin danda'an. Isaaniinis naasisuu hin barbaachisu. Wareersuu hin barbaachisu. Yoo kana ta'uu baate mana isaa cufamannis yoo kana ta'uu baate bizinesii isaa dhaabbata. Hin rakkatanis isaaniifis ilaaluun barbaachisaadha. Kanaaf qabsoon amma jiru kuni qabsoodhuma gaariidha. Qabsoo jechuun immoo rakkootu jira. Rakkoo sana hiikamuu fi tarkaanfii fudhatamuudha. Utuu namni mirga keenya fidee as mataa keenya irra nuu kaa'aa ta'e nuyyuu qabsoon nan nu turre. Sababii mirga keenya namni nuun kennineef qabsootti jirra. Mirga ofii falmachuu caalaa immoo wanti nama gammachiisu hin jiru. Abbaa irree wajjiniin falmuu walitti falmuu irratti qabsaa'uu caalaa wanti nama gammachiisu hin jiru. Hojii nama gammachiisutti jirra. Hojii gaariitti jirra. Hojii mirga keenya nuu fidutti jirra. Kanaatiif abdii kutachuun hin jiru. Hidhaa barbaachiseennan mana hidhaa dhaquu wal guuranii dhaquun ni jira. Kanaatiif qabsoo keessan irratti booddee hin deebiina hanga abbaa mirga keenya taanutti isiniin jechuun barbaada. Fayyaa ta'aa galatoomaa nuyi karaa keenya waltajjii kana raawwanneerra gara warra waltajjii geggeessuutti deebisa. Qoraasuma qabsaa'aati. Urgaa'eet jabaateet xaliileet as baya. Ijoolleen tireeningiidha itti human taatu cimtee as deebitti haanu geessan yoo barbaadan. Hoo barbaadan nu hunda fuudhanii Afgaanistaan nu haa geessanii deebineetuma biyya teenya bilisoomsan na kanan sodaatina. OMN gamaa gaman ari'u tun warra rafnaani kana itti fufti. Ari'uu miti hin fitti malee ijoollee tana kijiba isii uummata Oromootti hin geessinu. Akka OMN itti sinitti immoo anama daayirektara OMN miti garuu nan beeka ijoolleen fide. Ijoollee OMN keessa hojjetu nan beeka. Cufuu miidiyaa cufuu miti ijoollee ari'uu miti odoo beektetti qabde dhugaa Oromootirra haqa Oromootirra dhugaa Oromoo himurraa guyyaa tokkoof duuban deebi'u OMN kana shakkina. In sodaatina ammoo nu akkan tuutaati beeytu boolla baay'ee qabna. OMN asii yoo cufan bakka biraatiitti gadhiifna qophii biyyoota hedduu keessatti bannee jirra. Qees balaayifaa afaan qabuu barbaadaniit warri rabbiif Oromoo jidduu dallaala ta'uu barbaadu. OMN irratti isaan interviyuu godhamnaani nu kasasaa jiran. Haga fedhan haa kasasanii malee. Homa OMN gaafa Oromoo nurraa cufame jedhe qofa cufata. Sanii achitti abbaan fedhe wixxifate abbaan fedhe haxxifate dhugaa Oromoo itti fufna asii yoo cufan durin beeytanii moggaa asiin asiin buusan achiin bayaa turreemi dhiishuma gara gaggalchita uma rakkoon hin jiru. Dhumarratti waa'ee qarshii bakkeen odoo jedhe wayya qarshii yoo isaan deemanii irraa fudhadhaan hin gowwoomina fudhara.
gibira isinirraa guurame laal birriin isaan deemanii gibira isinirraa guurame ka maqaa keessaniin faranjirraa ergifame ka maqaa keessaniin arabarraa sadaqaan dhufe waa takka waan ofii hojjetten qabdu hin kijibdi yoo ganzabaan isinitti deeman fudhaa irraa sirritti yoo lafa isinii kennanillee fudhaa irraa hin diina lafa eessa abbaa isiitii fitte tolaa fi gammachuurraa irraa fudhatte kanuma abbaa keetii fudhu irraa garuu ganzabaa jette maallaqaa jette Oromoo irra dhara hojjannaan Oromiyaa irra dhara hojjannaan nu homaas hin goonu Rabbiin Oromoo garuu dhikkee sitti kaasa sitti maani nan beeka I know it nama Oromoo miidhee duroomee kabajamee nagarre kaa salphatee ganda keessa kootii irra ciccittee salphatu malee tokko nagarre lafa Oromoo fudhattanii Oromoo irratti daba yoo hojjettan lafeen Oromoo takaleessa caccabtee abbaa isaa hayyeerraa lafatan hambifti guyyaa saafaa si waraanti I know it in ta'a kun isinitti kanan godhina kanaan wal qabatee jaraaf wanni ani himu dinaa hima waan tokko ganzaba maallaqa guddaa qaban gadi naqa ganzaba isaan qaban irraa parsantii takkaan immoo annanu yoo isaan birrii 100 baasan birrii takkaan sanuu immoo tahannuun ta ergifannu son ta'in tasin rafuunu immoo anna caasaa mootummaa diriirsan ittiin adeeman immoo anna jigii alagaa hayaammatan immoo anna dhugaa waan qabnuuf barnoota beekumsa dhugaa waan qabnuuf ka Oromoo keessaa madde waan qabnuuf ummata keenya waan beeynuuf immoo anna hiriira habaasan hin tuqina hin mormina habaafatan homaa rakkoon qabu nu hiriirree dhiisati garaa wal keessa waan jiru ciifnellee ishiinuma mo'anna beeka homa jaarraa abbaa gadaa waan jedhe beeytu hin raagabee darabisu maal jedha Oromoon tun jedhe Oromoon tun qawwee fudhachuu dhiisichi waluma taatee zimodoo jette bala bu'e jettetti alagaan biyyaa baati jedhe hiriira baanee dhiisi akkanumattuu ilma mo'anna alamuu qixxeessan na fakkaate Oromoon tun waan biraa dhiiftee otoo ol baatee intoottoo irraa gadi fichaa ta'e xaraayitee deemtiin kanaaf kasanirra kan wanni nu mootummaa kanaa fi paartii tanarraa hin barbaanne hin fudhanne garuu wanni isaaniif illee hin taane biyyaaf illee hin taane hidha doorsisa ajjeechaan hin hojjatu biyya kanatti jaran otoo ajjeechaan bu'aa buusee haga darguu caalaa nama fixe jira hin jiru inuma buuti immoo Oromoon sadarkaa amma jirutti Oromoo kan amma booda odoon filamin irra taa'ee bula jechuun nama maraate akkasii nama fayyaa hin qabne qofa biyya tana keessatti dikteetaran ta'a nama jedhu nama fayyaa hin qabne namni nagayaa irraa dheessayyu kanaaf kasanii yaatina ka dhumarratti akka kaafaa'utitti akka qabsaa'ota Oromootitti wanni waadaa isinii galu hundaaf Oromoo qofaaf miti tokko qabsoo nagayaatti cichina gamaa gamana irraan deemnu itti beeyna ittiin injifannee turree sirriitii tarsiimoo sirriitii qabsoo nagayaa keessaa hin baanu tokko lammaffaa ija tana na keessaa baasan malee biyya tana hin baanu asuma huno Oromiyaaf Oromoo jidduu hin baanu sadaffaa heeraa seera akka isaanii ta'utti haa tumatan malee heeruma jallaa kanaanuu hin mo'anna heeraaf seera biyya kanaa keessaa hin baanu qabsoo itti fufnaa wanni isinitti dhaamu I'm very confident sitti man shakkina wichi sana dhiisatti ani mootti fatti malee harkenniti sanii bitam warri isaan leenjisee harka kennee jiran rakkoon hin jiru tokkummaa teessan naa cimsa laal dubbii amantii dubbii gandaan cirichaa rool isiin deemtu san itti deebina boru rakkoon hin jiru sinitti immoo nama biyya bilisummaa qabutu masgiida bataskaana nagayaa qabaata
nama biyya ofii qabutu yoo Oromiyaan nagaya taate yoo Oromiyaan bilisa taate yoo Oromoo mootummaa ofii qabaate Wallaggaaf Gujiitti misooma hojjetta. Dubbii gandaaf dubbii maalii kana yoo nurraa dhiiftan hulaa yoo itti cufattan akkuma kaleessa tokkummaadhaan yoo gara fuulduraa deemne funyaanitti fudhannet jallaa diriirfanne biyya teenya irratti qe'ee teenya irratti nagaan hin jiraannaa. Warri Sabbataa hedduu ulfaadhaa hedduu isin jaalannaa hedduu isin boonnaa akkuma reef jeetti poolisoota teenya illee nu galateeffadhaa hin tuqinaa. Jarattii kaadireef kaabinee tanallee hin tuqinaa. Haguma isaan beekantu kana hin tuqinaa. Caallee deemnet akkuma kaleessa wayyaanee jalaa bilisa isaan baafnetti ammallee jallaa isaanii jalaa bilisa isaan baafna. Amma waan tokko isinitti hima. Waan jedhanitti himan isin ari'uu hedan isinii dhu'eedan nu abbaa isaa ayyafaayyuu haa hidhama way jenne ajjechaa dhiisi aangoo keessaa bu'i nagaan biyya kee jiraadhu jenneen ijoollee wajjin dhalanne kagaraa jecha jiruu jecha sirna kana jala deemtu garii barnootaan sirreeffanna eebba haadhaatiin sirreeffanna akka sirnaaf seeratitti hin qajeelfanna. Oromiyaani ta qabsaa'ota qofaatii miti. Oromiyaan ta Oromoo hundaati. Oromiyaa OPD office, ABA office, KFO office, xiqqaa office, guddaa office taatu uumuu barbaanna. Kana hin sodaatin haayedhaan kaleessa iyyuu gaafa wayyaanee wajjin nama keenya bitan maqalee wajjin galaan jenneen itti fufaa aangoo qabaddaa jenneen nu bolola aangoo hin qabnu bolola bilisummaa malee. Kanaaf kana isaanitti illee himaa walitti hin bu'inaa. Garaa jalaan lafa jalaan sirriitti wal jaaraa gaafa korojoo